أيه شمال كفوني كبجمتها في جالة توتا المال أورومو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجوم في كيسني هرد توتا قاعد دي سعودة توب أكم جرت نجوم في كيسني لما يكرموا بقى جرت مرتي كيسنو وعلى ما يسن تكوس إن كسيسو فديتي نموني باين نجايسان نجافتني إنه سمع له إنه أكثر في فيسبوك كنا نمنيو قرتي عادي نجافتي فولو نوسينو فول نقولو irra kaadhu bakka sana jechuudha namoonni hedduun hin beekani akkasuma namni fooloon banatiin hedduutu jira maal akka ta'e hin beekne yeroo ammaa oromoon baay'een haala waa'ee telefoonaa kana sirriin nu barsiisanii jirani namoonni keenya baay'een ammallee hin baranne namoonni hedduu jechuudha keessaan gaaffii na gaafatanii isinii deebisuudhaaf akkaataa itti feesbuukii kennaa fooloo namni akka nu godhuuf aadii ofirraa balleessinee irra kaannu karaa fooloo itti barannu lamaanuma kana isin garsiisa kanaaf nafaan ofaa isin jedha gara Facebook haasee numeeti Facebook kenneni seenna haala kana yeroo seenne Facebook kenna bakka tanatu ina bakka tuqaatanii tuqaatan danani seenna isa kana yeroo gaseennu asuna haala kana irra qoofne settings in the browser kana jechuudha isa kana jechuudha isa kana ni seenna jechuudha isa kana ni seenna gatu ina ammas isa setting yoo kana seenna jechuudha settings yoo kana seenna Rosende irragade isa kana gatu inde hala kana no dhufa irra olofna kee jechuudha irra olofna hala kana yeroo asga dhufne hala kanan setting so kiri kejo kana gatu inde jechuudha bakka tana jechuudha radee singarsiisa bakka qulfii qabdu jechuudha bakka qulfii qabdu tana bakka tana gattu ina yeroo bakka tana gattu ine haala kaan nu ba'a jechuudha haala kana yeroo dhufe akkatti dhufa bakka barreeffama guddaa tana gartani bakka tana jechuudha bakka barreeffama guddaa kana as gattu ina haala kanaan bakka tana yeroo gattu ine mega dabaluutiin oolmaa kana ilaallu kanaaf bakka tokkoffaa kanarra kaa'ate jechuudha bakka tokkoffaa kanarra deebite jechuudha bakka kanarra deebitan feesbuukiin keessan awwalamuu asirratti jechuudha asirra jira asirra balleessanii ka gubbaa kanarra kaa'atan jechuudha bakka gubbaa kanarra jechuudha baay'ee salphaadha irra deebisanii agarsiisa bakka qulfii kana itti dhuftanii bakka qulfii tana jechuudha qulfii tana kitana jechuudha isin agarsiisna yeroo dhufne barreeffama akka tolu harkifne barreeffama guddaa kana jechuudha barreeffama guddaa kana as gattu ina jechuudha as gattu ina haala kanaan gaseenne bakka olaanu tanarra kaa'ne jechuudha bakka olii tanarra kaa'na feesbuukii kennamoo fool alaa xulii namni nu godhuu danda'a jechuudha haala kanaan baay'ee salphaadha seenaa irra deeffanna haala kanaan illee public kanallee namoonni Facebook keessan sharing qabne tariif jechuudha kenna bakka hedduudha warri sharing qabne Facebook keessan asirraan qabdan isin nama asirraa qabu jira friend kanarraa qabu jira asirraa nama qabu jira jechuudha sadii kana keessa isin kanarra deeffattanii namni follow Facebook keessan sharing qabne jechuudha asirra deeffattanii jechuudha kunis baay'ee salphaa osoo manuma kana keessan baane kanaaf haallee kun bakka kanallee jechuudha isa kanallee jechuudha ka gubbarra kaa'ate jechuudha isa kanallee jechuudha bakka tanallee bakka fakkeenya qulfii qabu tanallee amma anama qulfii tanarraan kan an gubbaa tanarraan kaa'adha jechuudha bakka gubbaa tanarraan kaa'adhe fakkeenya isin bakka feetan rakkaachuu hin dittan fireendiilee kanarraa takka asirra yookaan bakka qulfii kanarraa yookaan ka olii kanarra jechuudha an ka olii kanarraa kaa'adhe ka olii kanarra deebisa maaliif feesbuuk keessan akkasii gaariidha kanaaf baay'ee salphaadha seenaatti sireeffadha isiniin jedha akkasuma namoonni duubatti deebinee amma namoonni fooloo hin banatin bakkoon sanatti tuqaasa deebinaa seetingii biraazil kanillee seetingii seennee haala kana ol deemnee jechuudha namoonni fakkeenya feesbuukiin keessa 5,000 guutee fooloo hin qabne namoonni hedduu jira ammas kana jechuu hin qabne namoonni hedduun baratee jira deeffatee jira garuu ammallee namni hin baratintu jira kanaaf bakka tana seentan public photos kan jiru kana jechuudha isa kana gaa seentanii bakka tana gaa tuuxanii baay'ee salphaadha waan nama dhibuu miti haala kanaan ka gartee jalqabaa kanarra deebisee jechuudha awwala asirra jira ka awwala kanarra deebisee jechuudha hundi marti keessanuu ka awwala kanarra jechuudha marti keessanuu asirra deebisee jechuudha isa jalqabaa kanarratti haala kanaan deebisee jechuudha haala kanaan hunda isaa jechuudha ka gadii kanallee asirratti deebisanii bakka tanarra deebiftanii hundi keessanuu jechuudha asirra deebisanii bakka afranuu jechuudha haga bahna ta gubbaa tana tatti aantu hundi isaa jechuudha bakka gubbaa irratanii jala kanatti raatii itti gaman itti gootan jechuudha raatii kana
kanaaf haala salphaadhaa isiniin jedha bakka sana ammas irra isinii deebi'a namoonni fakkeenya hin hubanne jira public photos ka jiru kana jechuudha bakka tana seentan jechuudha bakka tana seentanii isin ammoo namni follow banatin kagaano kanarra jira friend ka jiru kanarra jechuudha friend kanarra jira jechuudha namni follow banatin bakka friend jiru kanarra tanii asirra jira sanirraa ka olii kanarra deebifte jechuudha ka olii kanarratti hundi isaa jechuudha ka olii kanarra deebiftan kanaaf baay'ee salphaadhaa seenaa itti fayyadamaa isin jedha namoonni irraa YouTube kiyya subscribe naa godhan manayya YouTube kiyya gaadii sodaatuuf jira seenaa subscribe naa godha isiniin jedha marti keessanuu YouTube kiyya isa kana jechuudha maqaa isin barsiisan agarsiisa seenaa subscribe nu godhaa nu jajjabeessaa Disa Odaatub haala kana jechuudha akkatoo barreessitan haala kana isin dhufa keessa ol deemtanii ni dhufa inshallah isa kana jechuudha gaadii sodaatuuf seenaa subscribe naa godhaa isiniin jedha ilmaan oromoo nu jajjabeessa maalii fi oromoon gara wal baay'ee laafaadha maaliif akka ta'e hin beekne YouTube kiyya isa kana jechuudha maalii fi namoonni hundi oromoo taanaan wal jabeessa bakka jettanii harki silaa wanni kun bilaasha dhumata abbaa fedhee man taane subscribe godhaa fi like share kan dandeettanii jechuudha ilma oromoo kamuu ta'e kanaaf garaa wartiin jabaatina oromoo yoo gargaara isa bakka like isa kana namoonni hin beekne subscribe jechuudha fakkeenya nama isin agarsiisu amma irraa deebi'ee fakkeenya namoonni akka isinitti dhufe namoonni hin beekne bakka tana diimtuu tana gattuu hixan jechuudha bakka diimtuu tana gattuu hixan taraa takkaaf qachuu qabatanii akkatti dhufa ammas yeroo dhufe bakka fuula dura xiqqoo tanaa jechuudha raasitti kennisan xiqqoo tana jechuudha bakka tana akka gattuu hixan malee itti gattuu hixanii ol teetu tanarra keessan duuba ol teetu gubbaa tana jechuudha ta gubbaa tana ol teetu bakka gurra xiqqoo tana ol teetu tanarra keessan jechuudha kanaan laakillee isin beektanii kana akkas seentanii barnoota hedduu asirratti gadhiisuu seentanii keessa seentanii hordoftanii haala kanaan irraa fayyadamuu dandeettanii kanaaf jabaadhaa gabaroomsa biraatti walitti deemuutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh